Ashama akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Abduu Orogaa akkaataa Facebook keessan gaa bilbila birootiin namni biraa seenee jiraachuu yookaan immoo namni akkaawuntii Facebook keessanii xalafee jiraachuu haalatti beekuu dandeessan ofii keessanii bilbila biraatiin loogiin gootanii jiraatan bilbila sana eessatti akka argachuu dandeessan ofii namoonni biraa Facebook keessan loogiin godhanii yoo jiraatan haala kamiin haala arguu dandeessan haala kamiin haala isin ofirraa balleessuu dandeessan bilbila Facebook keessan keessa seenee jiru beekuu namni Facebook keessan keessa seenee jiraachuu namoonni biraa Facebook akkaawuntii keessan cabsanii seenanii jiraachuu isaanii haala kamiin haala beekuu dandeessan kana jechuun gaa haala kamiin akka beekuu dandeessan ofii haala isin ofirraa balleessuu dandeessan jechuudha akkaawuntii Facebook keessanii namni biraa seenee jiraate laaluu dandeessu maqaa bilbila sanaa akkasuma ofirraa balleessuu dandeessu jechuudha haala kamiin haala isin laaluu dandeessu sin agarsiisa subscribe gochuudhaan viidiyoo like tuquun afaan turaasiin jedha Facebook gaa Facebookin ma bilbilatti fayyadamaa jirtanu kanuma fedhe haa ta'u Facebook channi seentu eega seentanii yoo harka mirgaa tuqaa sadii tuquudhaan gaa tuqaa sadii harka mirgaa jirtu eega tuqxanii haala kana ol xaa'uudhaan gaa setting privacy kajeenu ni jira jechuudha ganjallaa kana setting privacy tuquudhaan gaa setting kajeeni tuqxa jechuudha setting gara tuquudhaan gara fuula duraa deemtu setting gara tuqxanii gaa wantoota hedduus ni baasa asirratti keessin irraan seenuu qabduun asirratti gaa CMOV in account center kajeela kaanii tuqxa jechuudha CMOV in account center kajee tuquudhaan gaa haala kanaan eega dhuftanii as geessanii namni biraa akkaawuntii keessan seenee yoo jiraate akkasuma isin bilbila biraatiin Facebook keessan fayyadamtanii yoo jiraattan ammallee bilbila biroo irratti fayyadamaa turtanii bilbila biraatti hogguu dabarsitan maqaa bilbila sanaa keessatti argattu jechuudha asirra yeroo seentan dhugaa passport and secret kajeela kana mallattoo xiyyaa fi lafii tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha passport and secret kajeela eega tuqxanii asirratti gaa wantoota irraan gadii jiran kana keessaa esraan keessa ilaaluu dandeessanu where you log in kajeela kana where you log in kajeela kana tuquudhaan where you login jechuun eessarraa akka seename achirra tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii where you login kan jedhu kana maqaa keessan fi lafiiti mallattoo xiyyaa jirtu kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha yeroo isin dhuftanii as geessan gaa asirratti isinii baasaa jechuudha namni biraa yoo seenee jiraate maqaa abbichaa ni argattu bilbila biraatiin fayyadamaa yoo jiraatte illee as keessatti argattu jechuudha garuu ka awwalaa mallattoo asirratti samaa ofirraa qabu kun bilbila hammatti fayyadamaa jirtanu isin agarsiisa jechuudha bilbilaan keessan irraan gadee kanatti bilbila biraa irratti Facebook keessan fayyadamaa jirtan Android irraa yookaan immoo bilbila takka irraan kompiitaraallee ta'ee wantoota fedhen yoo Facebook keessan seentanii itti fayyadamaa turtan Facebook akkaawuntii keessa jechuudha maqaa bilbila sanaatii fi bilbila isin duraan itti fayyadamaa turtan sana irraan gadee kanatti isin tarreessaa jechuudha akkasuma maqaa bilbila nama biroollee keessa yoo jiraate irraan gadee kanatti keessan argattan namni biraa akkaawuntii keessan cabsuu karaa biraatiin gonkumaa hin danda'u eega cabsee hoo maqaa abbicha bilbilicha Facebook akkaawuntii keessan paaspoortii keessan cabsee yookaan Facebook keessan seenee jiru irraan gadee kanatti argattu jechuudha maqaa bilbila sanaa maqaa bilbila sanaa egaa agartanii ofirraa balleessuudhaaf gaa mallattoon diimaa kun asirra select device sign out kajeetu tuquudhaan asirra eega tuqxanii log out on device kajedha kana gaa select all kajettu tuquudhaan hunda isaa eega select all gootanii ganjillaa dhufuudhaan gaa log out kajettu kaa tuquudhaan ofirraa balleessu jechuudha ammallee log out kajettu kaa tuquudhaan keessaa baaftu jechuudha haala kanaan Afuga haala kanaan of keessaa balleessuudhaan gaafa bilbila keessan qofatti galaa jira tokko yeroo isin sign out keessaa gootan paaspoortii Facebook isin gaafachuu danda'a yookaan immoo si ta'uudhaaf gaa akkasuma verify godhii yookaan email yookaan lakkoofsa bilbilaatti koodii isin erguu danda'a jechuudha yoo dhiqata si ta'uudhaaf mirkaneessu paaspoortii isin gaafate yookaan immoo verify gochuudhaaf akkasuma lakkoofsa bilbilaatti koodii isin erguu yookaan emailiitti koodii isin erguu isin gaafate akkasuma emailii Facebook keessaa qabdan hundarratti yookaan bilbila irratti ni ergaa waan ta'eef haala kanaan verify gochuudhaan of keessaa balleessuu dandeessu viidiyoo kana laayikii tokko akka namoota hedduu bira ga'uuf gaafii qabaattan komentiin akkasuma viidiyoo laayikii tuquudhaan subscribe godhaa nagaan